Amma asirratti mata dureen an kaasuu barbaadu dhiifama. Dhuguma Jawaar Mohaammed yoo warra kaabaa kanaa wal ta'ee waraana bilisummaa Oromootiin mari'atee dhaloota Itoophiyaanota arra jaaree Abiyyi kan kuffisu ta'e. Dhugumatti Abiyyi mootummaa Oromooti. Abiyyi yoo nurraa kufe Oromoon ni lamti. Dhugumatti Abiyyi mootummaa Oromooti. Mootummaa Oromooti moo mootummaa Oromooti mitiin silaa toopikii biraa ta'uu mala. Maaliif jennaan kan Oromooti jechuudhaa fi ulaagaan kan Oromoo ittiin jedhamu guutamuu wanni qabu waan jiraatuuf jechuudha. Oromoo mootummaa isiitu irraa kufe waan ta'eef ni miidhamti. Wanti kun miidhaa qaba waan ta'eef Abiyyi Jawaar gonkumaa warra kaabaatiin mari'achuun qabu, jaras mariisisuun qabu, Abiyyis kuffisuun qabu yaanni jedhu. Yoo jiraate amma wanni kaasnu Abiyyi mootummaa Oromooti. Kanaafuu yoo Abiyyi nurraa kufe ni miidhamna. Jawaar Mohaammed dhaloota ijaaruu dhiisee mootummaa kana dhiisuu qaballee jedhee warri yaadu waan jiru irratti fakkaatuma jiraatanillee namoota muraasa kan haalli yaanni isaaniif hin galle yoo ta'e malee jechuudha. Kanaaf Jawaar Mohaammed jara sanii mari'atee Abiyyi kuffisuu hin qabamoo hin qabu irratti wanti mari'amnu yoo jiraate yaada asirratti wanni qabdan itti fufuu dandeenya. Mee faayidammaan uummanni kun argate maali? Yoo miidhamuu ta'e malee, yoo maqaan itti ba'uu ta'e malee, maqaan argate malee, baala gizee jedhamne malee, maali wanti nu arganne? Saniif hin miidhamnu nuti. Asuma gabaabsaan nuti hin miidhamnu. Anallee haala xiqqoo kan dhadhe bahu. Beekaatu gabaabsa ishii. Bareeda. Waan afaan nama dhufe hunda haasawanii salphaa. An sagalee keenya jiraame. Dhugatti osoo biyyi kamuu taate hin miidhamnu osoo ani akka mataa kiyyaatti ilaalcha laafaa tokko yoo ilaalu amaarri illee osoo qabatte haqa biyyi nu miidhe kana hin miidhamnu jedhee yaadu. Jarri nu miitu osoo hin taane osoo jarri iyyuu kan nu miitu taate hin miidhamnu jedhee yaadu. Maaliif jennaan beeki alagaan gaafa sitti dhufe Oromoon tokko gaafa alagaan dhufe Oromoon tokko gaafa Oromoon lama ta'e miidhamne. Gartee har'a sababa Abiyyi maqaa Oromoo dhahatee an Oromoodha mootummaa Oromooti jedhamu Oromoon lamaan waraanni itti bilisummaa Oromoo ka jabaatee gartee humna godhate kuni osoo raayyaan ittisa biyyaa ka amma jiru kuni mootummaan kun mootummaa biraa ta'e raayyaan ittisa biyyaa kuni eenyu gargaara? Waraana itti bilisummaa Oromoo kana gargaara. Gaafa kana hoo inumaa carraan nuti yeroo gabaabaatti bilisummaatti cehuutu osoo ka mootummaan biraatu qabatu ta'e jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Baay'ee tokko karaa laafaadha jechuudha. Karaa laafaadha itti gahuu danda'a. Miidha kana hin miidhamnu jedhee amana. Waan dirree jiru leeku waan agarree akka sagamaa gabaasa. Galatoomi amma yaadni dhumaan seetan isinii kenna riifama wajjin. Baay'ee. Jawaar Mohaammed kan isaan jedhanii wal taanee nagaa buusnaa biyya keenya irraa nageenyi bu'uu qabaa waraanni dhaabbachuu qabaadha. Yaadni isaan qabatanii dhufan. Garuu jarri maal jetti yaadni jaraa wannummaan isiin waliin mari'attuufu mootummaa keenya kuffisuudhaaf malee wanni isiin nagaa barbaadde hin jiru nagaan barbaaddu jedhan. Yoo ta'e hoo fakkeenyaaf jara nagaa barbaaduu dhiisan Jawaar illee waan tokko jedhee ture inni maalidha? Jara kaabaa kanaa fi waraana bilisummaa Oromootiin wal taasisnee itti deemuu dandeenyaadha. Wanni jara guggubee beektaa yaada kana. Dubbii Jawaar gaafas dubbate sana mataa warra bilisiginnaa hunda keessa jiran amana. Qalbii isaanii keessatti hundi isaanii barreeffatanii jiru. Jecha Jawaar jedhe sana jechuudha. Gaafuma mariin tun gadhuufte namni fide Jawaar miti. Ajandaaf illee haa ta'u. Namni kottaa mari'annaa jedhe namni yaamicha godhe Jawaar hin turre. Yaadni bakka irraa dhagahame bakka biraa ture. Garuu qabatamaan jecha kana waan kana Jawaar fide kan isaan jedhaniif maalidha? Yaada inni jalqabaa jara kana wal taasifnee itti deemuu dandeenya yaada inni jedhe kana. Yoo fakkeenyaaf akka Jawaar jedhe sana taate hoo. Akka Jawaar jedhe sanatti jara kaabaatiin wal taasifnee itti deemnee buusuu dandeenya akka inni jedhe sana. Dhugumatti Jawaar jara kana jaaree mootummaa kana kan buusu yoo ta'e miidhaan Oromoo irra ga'u maalidha? Maaltu Oromoo miidha? Dhugumatti mootummaa Oromootu irraa bu'ee fi Oromoo iyyatamaa taati ilma isii abbaa isiitti irraa du'e waan ta'eef. Namni akkasii yaadillee jiraachuu danda'a. Waa hundaaf yaada keessan baruu waan hin barbaaduuf hundi keessanuu yaada nuun faallaas yoo qabaatan Isetu yaanni deemu hundinuu kan keetuma wajjin yoo wal fakkaate isetti hin ta'u bal warri sooshaal miidiyaan beekan amala kana. Mootummaan kun jigiinsi isaa waan irraan oolamne ammaahuu jigee jira. Ammaahuu hogguu himatanii doktoroonni as bahanii bar doktoroonni nu Addis Ababaa qofa irraan baane biyyayyuu irraa bahan. Wattaaddarri as gubbaarra taa'ee nuti lolan feenuu je'ee himate. Wattaaddarri sunis afaan waa hedduu jala arginee jirra. Akka inni yoo namni siyaasaa beeku yoo taate mootummaan kun kufee jira. Yaani dadhabatee jira inumaa inni mumuuxata bas. Humnumaan ni mumuuxata. Amma Jawaar namni siyaasaa irra dhufnaan daranuu onnee rifatte. Beeyte kanaafuu yoo amma xiqquma xiqqoon hute Oromoo maaltu irra dhufaa wanni ja'an wanni irra dhufu Oromoon afaan isii waan amma burjaajii kana ilmaan Oromoo irraa burjaajii dhiisu. Dammaqaan isiniin ja'an waa takkaallee wanni nu dhufin jiru biyyiin kuteef haa kutu khayriin nu dhufa maali Bashaar al-Assad kutee khayriin dhufeef uummata Suuriyaatiif amma 45 addunyaa nama takkaa ijaan aduu hin arkine rabbiin nama du'i je'eenii du'a. Ani akka yaada kiyyaatti maal seetan dhugumatti dhaloonni Itoophiyaa guutuun bara jarana wanti nu barbaannu Oromoon moohuu qabdi Oromoon nama gabroomsuu qabdi
dhaloonni yoo at least Oromoon bilisoome warri kaan gabroomuu qabaa miti beekaa yaadni kenna. Nuti akka Itoophiyaatti wanti guddaan nuti barbaannu dimokiraasiidha. Akka nama dhiiroo. Tani sabab sablammoonni Itoophiyaa 80 wayii miti. Sabab sablammoonni kun hundinuu keessatti nagaa argatan. Wanti nu barbaannu inni guddaan kana. Mootummaa dimokiraasii ijaarrachuu hawwineeti malee nama keenya qabsiisuudhaaf dirqama keenya qabachuu qaba. Warri kaabaa yookaan warri biraa warri faallaa kennaa immoo miidhamuu qabanii miti. Itoophiyaa keessatti wanti guddaan har'a barbaadamu nagaa fi dimokiraasiidha. Itoophiyaanonni taa'anii gaafa wal mari'atan salphumatti haala hunda mijeessuu danda'an. Tasanii ittiin dhiphannu wanti guddaan nuti hawwine maali? Mootummaa dimokiraasii ijaarrachuu hawwineeti. Sababa kanaatiif Jawaar Mohaammed dhaloota Itoophiyaa guutuu yoo kan ijaaree mootummaa tokko kuffisu ta'e dirqama mootummaa Oromoo qofa kennuu qabaa miti. Nama Itoophiyaanonni taa'anii mari'atan silaayyuu bara biyyoo kufame mootummaa ce'umsaatu godhama. Mootummaa ce'umsaa nama jabaa tokko ilaalanii yoo itti kenname akka biyyi kana butee kararraa goruu ni baate yoo kan wanna geessu taate filannoo biyyaalessaatti geessu taate gaafa filannoo ammoo hawaasni taa'ee nama isaaf ta'u filachuu danda'a. Namichi itti kenname yoo dandahee kan ceesisu taate yeroo takkaaf dabalanii fi diqqoo itti ilaaluu danda'a. Hanga waggaa shanii. Waggaa shanii sanittuu nama cimaa ta'ee maashaallah Itoophiyaa keessatti miti addunyaa keessatti kan faarfamu yoo ta'e karaa lamaafillee filatamuu kan inni danda'u jechuudha. Sanii asitti abiyyarra yoo kufe wanni godhamu mootummaa ce'umsaati. Mootummaa ce'umsaa godhamullee abbaa fedhetu dirqama hin qabata irreen qabatanii otoo hin taane nama uummanni itti amanee namni kun ce'umsaaf nu fayyada. Silaayyuu filannoodhaaf yeroo muraasatti hafa gaafa ce'umsaa fi karoorfamu jechuudha. Nama ce'umsaaf itti godhamullee uummatatu bakka buufata. Oromoo bakka buufate. Hiyyooti namni cimaan biraa dhufee kan isaan bakka buufatan jiraate bakka buufatanii ce'umsa hoogganee gaafa filannoo gahan filannoo booda uummanni Itoophiyaa taa'ee karaa nagaatiin dimokiraasii jechuun akkas. Oromoon irra jabaattee abbaa feete firraa dhiibdi miti bar. Oromoon jabaattee Itoophiyaa keessaa abbaa feete dhiibdi jechuun dimokiraasii miti. Wanni uummanni barbaadu addunyaan wanti barbaadu gaafa nuti warraaqsi diddaa gabrummaa qeerroon gaafa dhakaa karaa darbitu sana kan dhakaa karaa darbaa ture Oromoo qofaa miti. Addunyaa guutuu keessa ture. Wanti dhaloonni hawwan maali? Inni guddaan mootummaa nagaaf dimokiraasii ijaarrachuudha malee Falastiin fi Yamanii fi Masri keessatti dhaloonni kan dhuman wanni isaan barbaadan nama nuu ta'u nama gosa teennaa filachuu qabnaa miti. Akka nama kennaa jedhe tokko rifazzala. Wanni akkasii miti. Wanti guddaan mootummaa nagaaf dimokiraasii Itoophiyaan argachuudha. Ta'u nagaa keessanii fayyaadha. Galatoomaa yaadni kee yaada bareeda. Dhugaa rabbiititti. Ani wanni jechuu barbaadu warra biltiginnaa kana wanni duwide kute beekta. Wanni duwiddi jara citeen waraana osoo hin ta'in walgayii kana maali yoo jette Abiyyi wayitaa wala dhufu Amaara qabateet Tigiree dha'ee Tigireerraa Oromootti taree carraa santu jalaa cufate. Saniif duwiddi isa cite likkii malee eenyutti hirkata. Hidhatti gadi cite jechuudha. Nama itti hirkatee saba kanarra deemee nyaatu hin qabu. Karaan kun karaa gaariidha. Balbalatti cufuudha bakka kana. Dhugaa rabbiititti adeemsi kuni adeemsa gaariidha. Eessumatti illee saba sablamii biyya san keessa jiru warra saba ofii fayyadu soqanii irratti ijaaruun baay'ee barbaachisaadha. Kuni rasaasa guddaadha. Dhugaa rabbii. Uummanni Itoophiyaa sun muluun uummata miidhamaadha. Uummata waan biraa dhiisii du'aanis miidhamu yoo baate uummata jiruun miidhameedha. Jiruun itti qaalofte baay'ee galuu dadhabee nyaachuu dadhabeedha. Na jaalata jechuun isaa dogongora kijiballeedha. Kanaaf amma rasaasni kun gara maraa yoo itti ijaaramee balbalti itti cufatte ta'inni yookaan tokko tokkoon amma beeki karoora wayii qaba. Amma Oromoon ani ilma Oromooti jedha. Boru Amaara bira dhaqee ani ilma Amaaraati jedha. Achi asidha. Boru Tigiree bira asii achi Amaaradha. Akkana tooftaa akkana barate namichi nyaatan. Garuu maal si godha? Akka ati balaaleffattu si godha. Diina sitti bitaa jira bar. Malee si fayyaduuf miti. Bar wayyaana yeroo ofiititti saba ofii mataa ol qabdi. Kuni hoo saba ofii jiraa gubee harratti fe'e seenaa kanallee immoo boru sirratti hambisuuf. Akka ati har'a diina wajjin hin mari'annu Abiyyi hojii dhaabanna jette boru Oromootu akkana nu godhe jedhee maqaa kana Oromootti dibuuf xurii kan tattaafata jechuudha. Balbala tana itti cufate. Dhugaa rabbiitti Jawaar nama beekadha. Nama waa hubatu nama xuriin kun booda saba kiyyatti dibama jedhee nama beekudha. Kanaaf warri asirraa iyyuu kun haxirii Abiyyiiti malee haxirii saba Oromooti miti. Warra Abiyyiin bite jechuudha. Ishii naaftanyaan diina eega ta'e Abiyyiin adda Itoophiyaa bulchaa jira. Daani'el Kibrata wajji bulchaa jira. Niitiin isaatu faannoo. Ilmaan isaatu faannoo bar. Hinde akkamitti faannoo jedhee nu kijiba. Diina nutti bituuf nu attaalala jechuudha jarumaa wajji mataa nudha. Wayitaa Hacaaluun du'e eenyu cagadaa ka jedhame mataa facaasi. Ni jennaan facaasaan turre. Diinummaa san caala jira. Gorsa siyaa fudhataan turre. Hacaaluu hiitee Hacaaluu ajjeefte Jawaarii ni dhiyanaan iniine. Maalime? Wanni nuufe amma reef maal jette? Yoo Abiyyiin bu'ee hin miidhamna moo hin fayyadamna jetteemi? Wanni miidhamnu hin jiru du'an maqaan nurraa bu'a malee wanni miidhamnu takka hin jiru. Kana caalaa namni wanni nu godhu takka hin jiru. Kanaafuu yaada kiyya ni gabaabsa namni bilbilee irraa eeggata waan ta'eef wanni kun itti fufuu. Salaamu alaikum. Galatooma. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Namni na dursu hin jira moo na dubbadhu? Na hayyamame jechuu galatoome.
dursa osoo yaada kiyyatti hin tarin hundi hedduu tokko si jaaladha. Hedduu tokko si hordofaa viidiyoon kee yeroo baay'ee nagaa irra carraa kan argadhee mana kee keessa seenee si galateeffachuu kiyyaaf anuyyuu baay'een gammadee ulfaadhuu tokkicha ija barbaada baay'ee natti toltaa iji jabeenni kee waan qabdee irratti nama ija hin libsannee dhaaduu garagaraa viidiyoo garagaraa irratti waraaban jettee nama hamileen kee hin cabne ta'uu nama tiktookii kanarratti arge keessaa tokko si. Kanaafuu jabaadhu haqa irra jirtaan namni haqa qabatu wajni kamiyyuu duubatti hin deebisu. Osoo deebise jawaarima duubatti deebisa bara wayyaa. Warri dhaabbataa wayyaan irraa gaafa wayyaan illee kan itti iyyu. Haga irraallee akkasumatti diina dhaabbataa ta'e akkasuma kan itti iyyuun jira. Silaa osoo iyyu duubatti deebise isun baruma san duubatti deebisa. Anillee akka waan fakkeenya isa godhattee ati dalayduu natti fakkaata yoo tokko yoo laalu baay'ee tokkoon si hordofaa galatoomi. Kanaaf gara yaada kiyyaatti yoon deebi'u Oromoo wallaahi laazim namichi kun diina Oromoo isa guddaa har'a hangoo waan jaalatuuf guyyaa Oromoo jedhee halkan faannoodha. Maaliif jennaan nutti funyaan butee halkan callisaa isimaa waliin jiran jira jaartii irraa fi haga Daani'eel Kibireet biraatti callaa guyyaa Oromoo sobaa olee keessatti garuu isinii waliin jira yoo dubbiin najjabaatte garuma keessaniin goraa jira. Inni albee qara lamaati. Oromoon tokko kan waan takka hin hubanne akkanumaan hoo jetti malee namni kun gaafa Oromoon guutuu walii galee amma eegalee bara gaafa uummanni hubannoo godhatee gaafa jedhee gaafa Oromoo biraa fuulli itti uummanni Oromoo fuula itti gargale an duruu wannoodhaaf malee ani amaara dhaloonni kiyya jechuun isaa nafu. Maaliif jennaan bara ragaa hedduu jira Oromummaa irraa mukuuf yoo deemte malee abbaan isaatu an akkuma obboleessa ijoollee tiyyaatiin ilaala jechuun waattu jira jechuudha. Sun amma karaa biraa hedduu keessa toopikii kee keessa hin bahu. Kanaaf Oromoon haga inni jaartiin isaa sunfaannoo taatetti dantaa Oromoo Abiyyi dabarsee hin kennu jechuun wallaahi of sobu siyaasaallee wallaalu. Danta haga ijoolleen sun fi Daani'eel Kibireet masaraa san keessa jiru wallaahi Oromoon akkuma ajjechaan itti fufa malee waa takka wanni fooyya'u jiru. Ni yaadatta yoo ta'e namoonni tokko Daani'eel Kibireet Oromoo irratti ilaalcha akkamii akka qabaataa turan beektume. Gaafa wayyaanee san kan afaan Oromootiin wannoo godhe kama hidhaa jira moo eessa jira afaan Oromootiin daawaa kiristaanaa godhee ka jedhe san mena yaadachiise yonde. Nama Oromoo tana lafetti jibbu lafetti gadi qabee jibbu kanatu masaraa jira eenyu faannoo fakkaata Jawaari moo isatu faannoo fakkaata mee dhuguma haa dubbannu mee dhuguma sani Kaajirsitti mala Haacaaluu gizee nu dhabne dhugaa rabbi gizee Abiyyi Haacaaluu marratti namni kun diina Oromoo ta'uu hubachuun gahaadha. Baatee Urgeessaa gizee nu dhabne eenyu nyaate Abiyyi nyaate Baatee Urgeessaa Haacaaluu irraa qabee eenyu ajjeesise dhugaa Haacaaluu dhugaa yaam daqiiqa muraasa yeroo jettu hundi Siif kenna yaada siif kenna ati kofi Habibi. Akkamitti nageechi baay'ee Abiyyi milinikii lammaffaa Abiyyi jiraame milinikii lammaffaa Abiyyi lammaffaa milinikii maal nu godhe milinikii. Dhiifama Bashiirii kenna sii kenna yeroo itti aanutti nama dubbachuu ture. Ni bu'e inni? Naa hin jiran inni hedduun seenaan hin callisee. Akkas itti fufi Habibi siif kenna Bashiiroo dhiifama. Kanaaf isin gabaabsaan asumarti sila waan jedhu jedhame kanaaf Oromoon ammallee akkuma duraanii sanatti hammi tokko ammallee taanaan namni sammuu qaba. Barri Abiyyi osoo Oromoon sila eessatti dhaabbachuu qabdi nama kana jala beektu gaafa lammaa jechuun ana jechuun lammaadha gaafa jedhee gaafa lammaa gane sanirra wallaahi sila Oromoon gaafsan sila darsa ofii biraa guuratti namicha kana. Nama lammaa gane eenyuun dhiisame rabbii jedhaati. Nama taayee gaafa inni Jawaariidhaa jiru akkasii maqaan baasee Gibrisaan hin jedhe har'a isuma sana iyyuu sila kan meeqa fagoo meeqa lammaa xiqqoo achi furata Abiyyiin taayee marratti Oromoon jalaa darsan guuratu nama kana eessumaan Oromoo eessumaan dantaa Oromoo yookaan dhiiga Oromoo kakabuu eenyuun ofitti kaleessame asumatti jira hafuu qabanna ture mee akka Haacaaluun namoota isin yaadachiisuuf Haacaaluu irraa agaasiititti haga taayee kaleessa taayee kana itti gubannee yeroo hidhaa siidu san nyaatamaa cuukkoo irraa soomee maloo maali jedhee duulaa ba'e bar silaa namuma kana qusata osoo wanni taate osoo siyaasaa isaatiifuu taate. Kanaafuu inshallah uummanni Oromoo amma itti guutee jira maaliif jennaan bara darbe kana gibira akka ta'e nuyyuu waan manaa qabu dhadhawatee gurguratee gabbare. Bara itti aantu tana immoo waan gabbaruu hin qabu gana uummanni iyyuu isa nyaachuu edha Jawaar tuttuquu uummataa dhiisi uummanni ofiin gadi yaa'uu edha haguma xiqqoo isaafi. Kanaaf namni ilma Oromoo yookaan uummata Oromoo ajjeesee biyya san abadan numa hin jiraatu. Inni tura malee har'a wajni miidiyaa irraatii fi faarsee bulan hawwachuu waan kun waan isa jiraachisu si fakkaatan hoo macha kunniin osoo takkaa qeerroon gara tokko itti ol kaanii achi dhaabata kanaaf sinitti dheeresse mayyaa ta'a ulfaadhaa hundee waan irraa buqqiftee ulfaadhu naa jiraat siin kabaja. Salaam alaikum hundee. Salaam alaikum. Baga jiraatte baga wala garree baga jiraatte illee.
Oke, baay'ee beektaa si hordofaa. Anamma beektaa sagantaa biraayyuu sirraa dubbachuu si barraayyuu dubbadhuu barbaada. Yeroo baay'ee si jala deemaa ture. Koomentii illee ni ilaalaa namni baay'een ogaa koomentii kan jala deemee illee waallee jedhee waallee barreessu. Anamma gara amantaatiin illee waa iddoo jedhan kana ilaalaa ture. Oromoo maaltu dubbadde bise waa sii gale. Oromoo maaltu dubbadde. Nu beekaa keenyatti safuutu dubbannu deebise. Dura kabajamaa jaalatamaa ilma Oromoodhaa qaroo Oromoodhaa baga jiraattee waggaa miliyoona nu jiraadhuu sin jenna kuma sin jennu miliyoona maal beektaa